የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ yoo yaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis qaxaleen keessa yookiin moodeelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 fayyaan jira jechaadha. Isin nagaa jirtu alaamanni sa'a namni jaarsa jaartii shookaa cilfaa biraddistii hundumtuu nagaadha. Akkami meesiin hin jirtu hin badhaatu habeeta naante hinuma jirtu garuu ofii namseedhaan qoyani kan ajaa'ibdan hordoftoonni kiyya jala jirtan kun viidiyoo kiyya laaltanii maa baatu maaliif laayikiin xuxxanii maali silaasiniin kaffalchiisu nasaadha maali ummanni kun inaafatu garaasin qabeme maali wal guddisne oromoon wal guddisuun jaalattan amma saba amaaraa odoo ta'e viidiyoon kun odoo amaariffa ta'e chaanelli kiyya qaata kuma 20 way ga'ee silaa sabiskiraayibiin kiyya ma kuma 8 kuma 9 ga'uudha xiqqoo tafte maali hagamma joggaa sadi keessatti bageetaas maali garuu sabiskiraayibis namaa gootan laaltanii maa baatan ma viidiyoo namni kudhan namni kumni tokko namni kumni kudhan lama namni kumni kudha shan namni kumni kudha jaha namni kumni 20 illee laalituma ba maali yoo sabiskiraayibii gootan isinin kaffalchiisu silaa firiidha abeet ummata keenya abeet maal qaba walitti naafaa odhiisne hoo luukaan dhimma kanarraa dubbachuun dhufne gin naajaa'ibdan viidiyoo kiyya laayikii naa gochuu diddanii suuraa asirratti argaa jirtan kana ilaalati mee yaada keessan barreessa dhugaa bataamii kabbaadidha bara biyya keenya keessatti rakkooliin akka kanaa nageenni biyya teenya babbadde kana keessa bataamii nama sodaachisa dhugaa barichi bara sodaachisaadha ijaafillee dhageetti gurraatiifillee kan nama sodaachisudha jechaadha. Suuraan asirra argaa jirtan kun jarri kun lameen Itoophiyaa keessatti taatee kun ka ta'e jarri lameenuu dhiira jechaadha. Dhiira akka walii saala wal fakkaata wal fuudhee eeruu uummataatiin adeemsa keessa arganii eeruu uummataatii fi qaamota nageenyatiin to'annaa seera jala oolaniiru jechaadha. Just asirratti maal jechuu barbaade beektu? bara kana keessa silaana dubarru guuttee dubaraayyuu fuudhu nu waan fuudhan hafee heerumni hafee callisee namni akkatti wal koru kana keessa dubarri doo jirtu akkamitti dhiirri lamaan wal fuudha mina inas zaman laayinen ukko bara gibra sadoomi raawwachaa jiru bar aadaa biyya keenyaan ibsine aadaa naccoota aadaa warra faranjii aadaa safuu cabsu aadaa duudha biyya keenya xinneessu kana beeksisaa jiru maalifi maal ta'aa jirra garuu Itoophiyaan kun garam akka deemaa jiru dhugaa nama wallaalchisa yeroo baay'ee waanuma fokkisaa kanatu Itoophiyaa keessatti ta'a jecha jaarsi gurguddaan jaarsi waggaa 50 jaarsi waggaa 60 70 daa'ima xiqqoo waggaa 4-5 gudeede jedhanii yeroo baay'ee dubbatu garuu akkamitti yaadaniiti kun akkamitti ta'a biyya keenya irratti taatteen kun yaa madanaa lamii ko'atti na baasi gooftaa bara ani garuu nan taazzabe ummata Itoophiyaa beekta maaliif an taazzabe beektu jaarsi akka abbaan dhiirri jaarsi guddaa manguddoon waggaa 50 daa'ima waggaa 4-3 gudeede yeroo jedhan akaakilee taatiif barakka kayyuyyuu miti akaakilee taatiif jecha nama kana inna akkamitti wanna kana raawwattan maaltu deemaa jira Itoophiyaa keessatti taattee akka kanaa kana mee ilaalcha kamiin laaltu isin akka yaada keessanitti koomantii jalatti nu barreessa maaliif biyya keenya nageenya biyya keenya duudhaa biyya keenya safuu biyya keenya balleessaa waan jiran irratti cimnee hojjennee balaaleffachuu qabna jechaadha saqqalamuu qabuyyuu namni hojii akka kanaa hojii gibra sadoomii Itoophiyaa keessatti raawwatan gibra sadoom jechuun saala wal fakkaataa gininyinatti yookiin wal qunnamtii raawwatan jechaadha. Fakkeenyaaf dhiiraaf dhiira dubaraaf dubara jechaadha. Taattee akka kanaa bakka baay'eetti argaa jirra Itoophiyaa keessatti. Waaqayyoon dheekkamsa isaatiin dabarsee nullaatiin. Waaqayyoon dheekkamsa isaatiin biyya lafaa kanarratti nu balleessin jechaadha. Gaarummaa fi arjummaa isaatiin nutissee kanarraan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u jecha. Itti aansee bataamiin ajaa'ibe dhugaa. Meemma waggaa dheeraa hojii turan jedhan jarri kun lama. Akkamitti dhiira faana wal qunnamtii saalaa raawwata? Akkamitti mee nutti hima? Dhaloota akkamitti garuu maal sinirraa baratan kanarraa mee? Inde akkamitti dhiira faana gininyinati yeroo godhu akkamitti eeyyameef hilliinan nama kanaatuyyuu raawwiin nama kanaa akkamitti sammuu isaanii sirrii jira ka jedhullee gaafii sammuu namaa keessatti uuma jechaadha laala ani garuu hedduu yeroo baay'ee waan taazzabu waan akkanaa kun akka uumamneef dhaloota keessan gorfadhaa dogoggoraa keessa wallaalaa keessan hidhadhaa jennee waan yeroo baay'ee dubbannuuf tokko kana jechaadha waan waaqayyo jibbisiisu dheekkamsa namoota tokko lamaatiin namoonni gaariin keessa baduu danda'an jechaadha
maaliif waaqayyo nuti dallane biyya sanitti oduu nagee ibidda roobse akkuma ibidda gamoora fi saadoomii oo gadi roobe mee maal gochuu jedhan akkamitti dhiira fuudha dhaloota akkamiiti nuti maal irraa hubanna boru dhaloota biyya lafaa kanarraa dhiisne darbinuuf maal bakka buusne darbina seenaa akkamii darbinaan seenaa fokkisaadhaan mul'atinaa dhugaa seenaa gaarummaati seenaa miidhaginnaati seenaa ofitti amanamummaatiin dhugaa seenaa akkasiitiin raawwadha maaliif ani hin taazzabe ummata keenya bakka bataam ittan taazzabe namni akkamitti maqaa biyya keenya maqaa saba keenya maqaa aadaa keenya biyya lafaa bichaa miti barsamitti illee waaqayyoon nu gaafata waan akka kana dhugaa poolisiin jara kana qabee qaama seeratitti nu dhiyeesse dhugaa guddaa galatooma maaliif safuutu bade duudhatu bade seenatu bade sirnatu bade gadaatu bade inde durabboonni keenya barkabaja qabu dubartiif dhiirruyyuu dursanii halgaara wajjiin hin baana gamaatii ergatanii ilmu maatiin araaramee fi jedhutti halgaarran bahan kan amma garuu soo gadi miila lamaanii lafan dhaabbatin asiifachi akka bubbee sarraafamanii dhiiraaf dhiirri dubaraaf dubartiin wal fuudhan maali kun qiyaaman maali dhaloonni akkami yaa rabbati nun balleessin nuka kana rabbi akka dhugaa nuttuun dheekkamne barwaanne akka nuti hojii akkana hojjennu nuttuun dheekkamne waan nuuf laafe inde Itoophiyaan bar guyyaarraa waan fokkisaa malee hin agarru guyyaarraa keessatti erga tiktookiin kun dhufe Itoophiyaan itti fayyadama tiktookii hin beektu zeeroo irra jirti jechaadha Itoophiyaan itti fayyadama tiktookii irratti maaliif har'a waan gaarii tokko doo poostii goote borummoo viidiyoo maraatummaa poostii goote har'a yoo faarfannaa poostii goote borum muuziqaa poostii goote waan fedhanaa godhan geen waan fokkisaa akkasii kana miidiyaa irratti wal fidaniitiin wal qunnamtii saala wal irratti raawwatu kaameeraa banatanii miidiyaa irra wal fidanii wal reebu miidiyaa irra wal fidaniitiin wal ajjeesu miidiyaa irra wal fidanii kee ijoolleen Oromoo waan tokkichi waan fokkisaa malee waan gaarii tokko hin beektu amma jarri kun dhugaa ijoollee Oromootiidha hasin ajaa'ibu ijoollee Oromooti jarri lachuu inna dhiiraaf dhiirri yeroo wal qunnamtii saala wajjin raawwatu kun dheekkamsa malee abaarsa isa bara dhumaa jedha santu gahe malee akkamitti mee isin akkamitti jettanii yaaddu yaada keessan nu barreessaa fudhanna yaadota nuti tole akka namni subscribe isiniif godhu viidiyoo koomentii jalqabaa piinii goona jechaadha kanaafuu adaraa keessan yaada keessan nu barreessaa koomentii jalatti ijoolleen badaa jirti shamarran badaa jirti dargaggeessi badaa jira dargaggeettiin badaa jirti biyyi keenya immoo egeree biyyaati namoonni abdannu karaatti wal cabsaa jira waan fokkisaa kanaan waan safuu nama cabsisiisu waan duudhaa hawaasa nama cabsisiisuun dhugaa bakka karaatti wal hambisaa jirra kun garuu sirrii miti jechaadha yoo walii galaa waliin jiraachuudha dubartii faana yoo walii galuu hin danda'amne maaliif dhiirriif dhiirri akkamitti wal fuudha maa dubartiin biraa hin jirtu gaabbii ofii galee waaqa ofii dhiifama gaafate gara rabbititti deebi'e waan gaariidhaan darbuu qaba malee waa fokkisaa kanaan akkamitti mul'anna nuti waa safuu biyya keenyaa cabsuun akkamitti mul'anna nuti waan duudhaa biyya keenyaa cabsuun akkamitti beekna nuti rabbi keetaa bakka nama jibbisiisa dhugaa haalli yeroo ammaa kun taate yeroo ammaa kun